السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء معركة فونا جالت هم توتاف كابجن توتا ومطر ومجرى جرتو بك مسنجر تانتي نجا في كابجان كنا سنبرا جراتو شهر اللي وان حارة وان سنجالت تنقبل لسنين وفجرة كسنة رايكم سبسكرايب لايك شير قتشو كفايتشر أسمان نوروني بربردان كيسن ندبسا كوانا موريو كيسن شير قول أسنجتشا ركبتي حارة وان ما تفيتشو ركبتي حارة وسنين قبل لفيرة كان كسنين مولسة Sarbiisiin kun karakawwatii kanaati. Rakabootii kana wajjin gurgurama sarbiisiin kun. Siin isin mul'isuuf osoo hin taane sarbiisii kana isin mul'isuuf isin mul'ise. Inni biraa immoo mandajaan isaa kana jechuudha. Mashallah mandajaan isaa cinaan tokko mastaawutiidha. Inni biraa immoo ka jabanaa irra kaa'an jechuudha. Kinoo ka jabanaa irra kaa'an baay'ee babbareeda. Kunillee ka ixaana itti aarsan jechuudha. Mashallah hiqaa baay'ee babbareeduu fi akkasuma ammoo iyyuu rakabootii illee kasan caalaa bareedu kasan caalaa jaaladha. Amma faashina dhufe namoonni bitachuu barbaadan koota gara zulaa maashoo isin jira hedduu bareeda. Amma dhufe illee faashina dhufe. namni baay'een rakabooti faashina dhufe rakabooti amma dhufe tani nagaafata rakabootiin amma dhufe kinoo kana gatiin isaallee baay'ee rakasa ka ta'e jechuudha gatiin isaallee rakasa meeshaaleen akkasuma meeshaa quality ka ta'e jechuudha maashaallah meeshaa bareeda warri bitachuu barbaadan gara kiyya kootaati bitadhaa sinin jedha meeshaa bareeda akkasiin hin darbine meeshaan bareedaan kun akkasiin hin darbine sin jedha sarbiisiin isaallee kinooti akkuma irra kaayee sin mul'ise kun sarbiisiin kun sarbiisii isaati siinii haga sadii qabatuu danda'a jechuudha maqammaca yoo irra darartan siinii lama yookaan siinii sadii illee sin qabachuu danda'a maashaallah hedduu bareeda jechuudha akkana fakkaata kinoo rakabotiin kuni warroonni bitachuu barbaadan gara kiyya kootaa dubbisaa sinin jedha kinooti kararii barbaadan jira kararii meeqan jira kararii agesin feetanin jira jechuudha kinooti warqaammaa jira akkasuma immoo birraammaa jira jechuudha qaama isaa guutuu mul'uu zorsise akkuma baratame isin mul'isa jechuudha argitanii duuba isaatii fi durri isaallee kinoo akkana fakkaata jechuudha maashaallah baay'ee bareeda hedduu bareeda akkasuma immoo quality dhaalle gatiin isaallee jidduu galeessaa kinooti namni aynata barbaadanii bitachuu dandeettan jechuudha karariitu barbaadanii fi kararii isinitti tolee bitachuu hin dandeettanii maashaallah akkana fakkaata gatiin isaallee baay'ee rakasa ka ta'e jechuudha warroonni bitachuu barbaadan gara kiyya qofa koottaa isinin jedha hedduu bareeda akkuma isin argitan kinooti mandajaa isaa sarbiisiin isaallee kinooti mastaawutii ofirraa qaba isinin jedhe sarbiisiin isaallee mastaawutii ofirraa qaba isinin jedhe mandajaa fi ka hixaanaallee kinoo as bira jira jechuudha akkasuma ammoo iyyuu ka jabanaa irra keettanillee maashaallah baay'ee bareedaatu iyyuu jira akkana fakkaata akkasuma mandajaan isaallee cinaan tokko mastaawutii akka as gubbaa jiru kana jechuudha isumatu iyyuu irratti hojjetamee jira akkasuma sarbiisiin illee mastaawutiidha sarbiisiin mastaawutiidha hedduu bareeda akkana fakkaata jechuudha maashaallah baay'ee bareeda namni bitachuu barbaadanii fi gara mana keessanii galfachuu barbaadan akkasuma immoo iyyuu kennaa maatii keessanii namni kennuu barbaadan akkana fakkaata jechuudha akkuma isin argitan kana kunniin hundinuyyuu tokkoma gatiin isaallee tokkoma inni illee tokkoma garuu garaagarummaan inni qabu kararii isaati malee namni barbaadan warqaammaan barbaadu ka barbaadu jira akkasuma ammoo iyyuu kan birraamaan barbaadu jira fedhiin namaa garaagara birraamaan kun kinoo kana warqaammaan irraa fuudhee jira birraamaan kun kana saniif akkana irraa fuudhaa tokkoon isin mul'isaa jira birraamaan kana jechuudha namni birraamaan illee barbaadan birraamaa kanaan bitachuu hin dandeettanii maashaallah baay'ee bareeda rakabootii babbareedaadha saayiziin isaa asirratti viidiyoo irratti isinitti mul'achuu dhaabuu danda'a saayiziin isaa guddaadha saayiziin guddaadha rakabootiin diimlaayitiitii fi warqaammaa kun darajaa duraan darajaa lamatu jira xiqqaa fi guddaa jira amma garuu hanga darajaa hedduutiin dhufee jira jechuudha akkana fakkaata jechuudha kinooti haasni mul'atuu fi inni darajaa baay'ee qaba jechuudha inni kun guddaadha namoonni bitachuu barbaadanii kan isa kanaan ta'ee xiqqaan hin jiru jettanillee hin dhabamtanii hin jiru jechuudha guddaan kanarra caalu hin jira kana ta'ee xiqqaadhaan hin jiru xiqqaan kinoo amma kanaanillee hin jira rakabootii kana namni hin beekne hin jiru boota qaawwaa kana boota jabanaa irra kaayatanii isa kanaanillee hin jira xaawulaa kanaan jechuudha namni bitachuu barbaadan inni kunillee gatiin isaa baay'ee xiqqishuudha inni biraa kanneen jechuudha kunniin ka dura isin mul'isaniin ta'ee gatiin isaa ka qannasu jechaadha kun ammoo ka mukaa kun aynata baay'ee jira ka bitachuu barbaadan rakabootii kaawwan bira bitattanii kaatanii kana yeroo baay'ee ka mukaa kanatti fayyadamuu dandeettan jechuudha inni kunniin gatiin isaa sirriitti xiqqaadha qaama nama isin mul'isaa kunniin deebi'ee inni kunniin illee saayizii diizaayinii jira darajaa qaba beekaa inni kun tokkoffaa fi lammaffaa jira guddina waliin caalu tokkoffaa fi lammaffaa jira saayiziileen saayizii isin barbaadan hin jira kanneen illee barbaadan bitachuu warri barbaadan isiniif binne jechuudha kinoo kunillee hin jira kunniin ammoo akka hin xuroofneef feestaalii keessa jira feestaalii keessaaf malee hin bareeda jechuudha namni barbaadan kanneen illee isiniif binne jechuudha kinoo kanaan illee hin jira narraa ol fagaatee viidiyoon seeraan isin waraabamee hin jiru natti fakkaate baay'ee babbareeda rakabotii babbareedaatu iyyuu jira warroonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha kinooti kunniin kan 2,200 sanneen jechuudha kunniin
rakabooti babbareedaa jira akkuma isin argitan kana diimlaatiin gurraacha keessa jiru sunniin isa jechuudha kinooti rakabooti hedduutu jira kan bitachuu barbaadan namni bitachuu feetan bitadhaa isiniin jedha akkuma gatii maxanii keessaniitiin kan kuma lamaatu jira kan kuma sadii fi 800tu jira kan kuma 4,400tu jira akkuma isin barbaadanitu jechuudha akkuma fedha keessaniitti jira gatiin jechuudha namni bitachuu barbaadan kan kuma lamaa gadi illee hin jira jechuudha warri bitachuu barbaadan akkuma fedha keessaniitti jira jechuudha inni fedhuma akkuma nama fedhan nama bitatu sanii fi akkuma nama bitachuu barbaadu sanitti jira jechuudha humna nama saniitiin wal qabata inni biraa burcuqqoo jabana ananii qabu kana inni kun baay'ee badee ture amma baay'ee waddadee dhufe jechuudha baay'ee waddadee dhufe namoonni bitachuu barbaadan inni kun illee hin jira guddaan kun kuma sadii fi 100 baay'ee guddiidha kun ammoo xiqqaadhaan kuma lamaa fi wayi naannoo kuma sadii jala xiqqaadhaan inni kun illee baay'ee guddiidha siiniin kun amma haarawaa dhufe anuyyuu bitee jira jechuudha warroonni barbaadan bitadha koofii duraanii sana osoo hin taane araamazaniidha kun qallal kana hin bareedu namni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jira inni biraa jabanaan kun illee hin jira inni kun siinii takka 2 3 4 5 6 siinii 12 fi jabanaa fi masqanna shaananii akkasuma kasukkaara waa baay'ee jira jechuudha namoonni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha hedduu bareedaa maankaan hin jira feermuuzii garagaraatu jira meeshaa oriijinaalidha beekaa kunneen feermuuzii jira inni waa hedduu jira jechuudha maashaallah kan yookiin muuqii yookaan buna waan garagaraatti dhuguu dandeenya barbaadan qadaada qabuun ka hedduu bareedu dhufee jira anillee firee tokko keessaa fudheera baay'ee bareedaa bitadhaa isiniin jedha yoo shaayillee waan tokko dhuguu barbaadan akkasumas sahaniin feermuuzii maaliin hedduu bareedu meeshaa bareedaa oriijinaalii kanneen keessaa ka barbaadan bicha shoot godhaatii gara kiyya kottaa isiniin jedha akkana fakkaata jechuudha feermuuzii bareedaa argitanii feermuuzii hedduu bareeduu fi meeshaa bareedaatu jira namni bitachuu barbaadan gara kiyya kottaa isiniin jedha an ammoo isiniif bitaa meeshaa haarawaa kasiinii jettanii namni baay'een nagaafattanii kinoo meeshaa haarawaa isiniif fidee jira keessattuu isaanii feermuuzii kanneen namni hedduu nagaafattanii isaanii feermuuzii kinooti isaanii hedduu babbareedu kanneentu jira namni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha kinoo kunniin meeshaan kunniin guutuun meeshaa nu biratti argamu jechuudha akkasuma meeshaalee meeshaa kwaalitii fi meeshaa haarawaa makarajii baay'ee bareeduu fi makarajii haarawaa dhufe makarajii kana namni bitachuu barbaadan yeroo keessummaa yeroo proogiraamii garagaraa bunatti daffisachuuf namni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha meeshaa babbareedaa fi meeshaa hedduu namatti tolutu jira namni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha hedduu babbareedaa baay'ee babbareeda kanneen keessa kanneen muluu beekuu hin danda'u gatii tokko isiniif himuu danda'a fakkeenyaaf makarajiin suni 1,800 makarajiin amma isin mul'isu sun guddaadha 1,800 jechuudha maashaallah baay'ee bareeda leetirii 2 akkas ta'e akkasumatti fakkaata maashaallah meeshaa baay'ee babbareedu leetirii 2 caalee malee 2 gadi miti feermuuzii isaanii feermuuzii hedduu babbareedu jechuudha argitanii haaromuu bifuma isin barbaadan akkuma isin barbaadan akkasuma immoo distiin jechuudha kun illee distiidha jechuudha siraamikiiti maashaallah kidaaniin akkasuma qabata qabu jechuudha kidaaniin diizaayinii isin barbaadan akkasuma isaanii daabboo qoloo waan akkas kookisii waan barbaadan isaanii argitanii gubbarraa tunniin jechuudha waan akkasiiti namni meeshaa haarawaa barbaadan gara kiyya kottaa isiniin jedha maashaallah baay'ee babbareeda as keessaa isinitti tole sirrishutti godhaati na ergaa akkasuma immoo burcuqqoo warqaammaan jechuudha burcuqqoo warqaammaa babbareeddutu jira jabanaa aananii jechuudha haarawatti kanaan isiniin jira kanneen lamaan haarawa jechuudha faashin amma dhufe namni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha ka barbaadan inni kun saarvisii ofii wajjin gurgurama buleen kun saarvisii ofii wajjin gurgurama akkuma jiru kana saarvisii kana wajjin akkanuma gurgurama jechuudha maashaallah baay'ee babbareeda namni bitachuu barbaadan bitadhaa isiniin jedha siinii kanallee siiniin koofii kunillee gatiin isaallee baay'ee qannasa waan ta'eef maashaallah bareedaadha gurguramu siiniin koofiin kun firee 12 illee barbaadan jaallee barbaadan gurgurama akkasuma siinii bunaa siinii kanneen as keessa jiru kanneen keessa ka barbaadan bitadhaa isiniin jedha akkasinitti tolee maal kana qoffaa saanii waxii burcuqqoon jechuudha burcuqqoo warqaammaan aynata isin barbaadan argitanii diimaan kanaan bulee kanaan burcuqqoon kun burcuqqoo oriijinaalidha gatiin isaallee dabalaa jira waan ta'eef meeshaa zaboona kana gatiin isaa hin dabalaara jedhaan akka barbaadanitti bitadhaa isiniin jedha saaniin buleen kun saanii shoorbaati firee ijaa of biraa qaba saanii shoorbaa kidaanii hin qabu kurree hin qabu garuu kidaanii hin qaba kurree hin qabu namni barbaadan ramadaan as dhiyeeffee jira waan ta'eef bitadhaa isiniin jedha gatiin isaallee qinnaashidha akkasuma ammoo saanii kookisii kan gaafa kaan saniin illee barbaadan kan illee barbaadan kun abbaa jahaati rakabootiin kun baay'ee bareeda jechuudha rakabootiin kun baay'ee adda jechuudha kan duraan dhufeerraa adda hewaa hedduun adda waan ta'eef isa baay'isee isiniif waraabe kunneen illee hin jira
garuu kan amma bira darbe san isa san as deebi'ee adda isiniif waraaba jechuudha maashaallah baay'ee natti tolee baay'ee jaaladhee jira jechuudha namni hundi jaalata jedhee yaada hedduu bareeda akkuma isin argitan kana jechuudha akkasuma burcuqqoo buna gurraacha illee barbaadan jechuudha injira siinii tan hoo barbaadani rakabooti Dubaay qofa osoo hin taane rakabooti kaawwan kan dimlaayitii qaama sana irraa illee barbaadan hin bareedda jechuudha siiniin tun baay'ee bareeddi isii irraa illee barbaadan bitadha isin jira argitan siiniin koofiin kun aynata kanneen illee hin jirti አራት ማዕዘን ከነን ነጥቶ ሁንዱማ ራዩ ረከቦት ይለ ረከቦቲን ኩኒን ይለ ቹ ማሻአላ ባባያ በበሬዳ ከዱራቲ ሰኝ ቹ ረከቦት የመዱራታ አፋራ ኡርፌስን እንጀ ኢሳ ወልፈካተ ቹ ኪኖቲ ጉዳን እረ ጉዳ ከነ ቹ ማሻአላ ባይ በሬዳ እንኩን ከንኩማ አፍሪ ፊ ዲበላማስን እንጀ ደሰኒ hedduu babbareedaa as keessa kan kuma sadiif dhibba saddeet illee hin jira kan kuma afuriif dhibba lamaa illee hin jira kan kuma lamaa illee hin jira akkuma filannoo abbaatiin jechuudha hedduu babbareeda namoonni bitachuu barbaadan gara keenyaa kundaat kootaati meeshaa kwaalitii qabu isinii binna waan bareeda namni barbaadan qofti heloonaan jedha namni waan bareeda barbaadan qofti jechaadha kana osinin jedhu nama callisee nama gaafatu sontaan nama bitachuu barbaadu maandajaa gaafa duraa biteessanii isa ta'eetiin stoof illee dhufeera namni bitachuu barbaadan maandajaa saniin ta'ee stoof illee dhufee jira maashaallah baay'ee bareeda jechuudha kana osinin jedhu stoofii kwaalitii saniin osoo hin taane lammaffaan isaa engadda sanii mul'isee yaadatanii isaan ta'ee kinoo kun dhufee jira baay'ee bareedaadha jechuudha namni bitachuu barbaadan bitadha abbaa tokkooti bareedaadha waan ta'eef as biratti rakabooti kan isin mul'isaa jedhee isinitti mee waan tureef deebii amallee isiniif waraabaa jira baay'ee natti tolee baay'ee jaaladhe mastaawotiin isaa keessaa bahaa jechuudha mastaawotiin isaa kun keessaa ol bahaa kinoo argitanii akkuma isin argitan kana mastaawotiin isaa kun keessaa ol bahaa jechuudha akkana fakkaata maashaallah baay'ee bareeda gubbaan isaa akkana mastaawotiin jalaa keessaa ol bahaa inni biraa kan ixaanatti aarsanii isa kana jechuudha maashaallah hedduu bareeda rakabotiin kun baay'ee natti tolee jaaladhe inni kun kan ixaanaati jechuudha argitanii haga guddatu baay'ee guddata akkasuma kwaalitii dhalli duraan ka Dubaay naannesaa turanii ammoo ka Suudii kana jechuudha ka Suudii kana dhufee hedduu bareeda jechuudha ka hixaana kana bicha osoo adda gurguranii fudhatanii waaw akkam namatti tola dhugaa dubbatu faan rakabotii Dubaay hin qaba rakabotii kana hin qaba jechuudha dizaayinii kanaanii miti dizaayinii kinoo cinaa isaa jiru kanaan qaba kenna namatu iyyuu na kenne maashaallah baay'ee natti tola hedduu jaaladha obboleettii tiyyatu iyyuu kenna na kenne jechuudha rakabotii kana hin qaba maashaallah hedduu bareeda kunillee ka sukkaaraati ka jalaa ammoyyuu kan jabana irra kaayanii ka ixaanatti aarsan jechuudha jabana sun taane kun ka ixaanatti aarsanii kun ammoo ka sukkaaraati jechuudha maashaallah keessaa baa argitanii keessaa baallee hedduu bareedaa kan keessaa deebi'a kun ka sukkaaraati kun ka ixaanaati jechuudha maashaallah baay'ee bareeda kun ammoo ka jabana irra kaayan jechuudha jabana yoo irraa fuudhan ka irra kaayan jechuudha ka jalaa sun ka jabana irra kaayanii ani garutti hedduu bareeda maashaallah baay'ee namatti tola garuu arki kanatti nama danfisa baay'ee bareeda hedduu bareeda maashaallah hedduu bareeda mana keessan yoo tolfachuu barbaadan dhugaa dubbachuuf wantoonni akkanaa kun mana baay'ee bareechisu amma warra arbaa majlisii qabdan xaafii babbareeda qabdan kana qabaattan taanaan baay'ee bareeda hedduu bareeda mana guutuu bareechisa sababa kanaaf jecha bitadhaatii gara mana keessanii galfadhaa sinin jedha meeshaa kwaalitii meeshaa babbareedaa kanneen mana keessanii galfadhaa sinin jedha faashinii addadumaan jijjiiramaa dhufa hankinoo kanaan qaba jechuudha kanaan qaba kan isin mul'ise kanaan argitanii kanaan qaba jechuudha hedduu bareeda jechuudha dhugaa dubbatuuf yoo farrashanii kaayan saloonii qallaal kana hin bareechu hedduu bareecha jechuudha isni biraa siiniin buna gurraacha dhufe kasiniin jedhelle kinu siinii kana jechuudha siiniin kun siinii buna gurraachaati baay'ee xiqqishuudha buna gurraachaaf garuu baay'ee namatti tolti waan ta'eef bitadhaa siniin jedha maashaallah baay'ee bareeda waan ta'eef bitadhaa siniin jedha siiniin kanallee rakabooti Dubaay wajjin baay'ee bareeda sarbiisiin buleen kun sarbiisiin kun haroo fi sarbiisii warqammaa argitanii karaa finisa layyetti jedha hedduu bareeda abba firii sadiiti faashina dhufe waan ta'eef waan faashina dhufe hundumaa qabadhe isin dhufa akkuma isin beektanii isin bichaan subscribe like share na gochuudhaan na jajjabeessa hedduu isin jaaladha isin jedha uummata kiyya qaalii isin kabajaa hordoftoota kiyya guutuu keessan kabajaa guddaa isiniif qaba waan ta'eef asuma subscribe like share na godhaa isin jedha namni lakkoofsa bilbilaa kee barbaadan duwwaa 972 duwwaa 2519 irratti telegiraamiin iimoon waasaappiin kanuma jechuudha ani garuu shashamanneedha garuu naannoo isin barbaadan guutuu isiniif keessaa nagaatti na horaa bulaa